Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkuma baratame warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana all kan jedhurra yoo gootan viidiyoon nuti yeroo hundaa isin gadhiisnu isin bira gahaa jechuudha. Barattoonni tokko viidiyoon keessan nu bira gahan jiru maal jechaa jirtan. Maaliif isinitti fakkaate kan isin bira hin geenye subscribe qofa waan gootaniif. Subscribe qofa gochuun viidiyoon akka isin bira ga'uun godhu. Maal gochuu qabdanii mallattoo bilbilaa san tuqxanii all kan jedhurra yoo gootan yookaan kan inni jalqabaa sanirra yoo gootan viidiyoon keenya isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Warroonni kallattiidhaan barachuu barbaadan ammoo lakkoofsa bilbilaa keenyan ni dubbisuu dandeessan. Har'a maalidha kan barannu afaan Ingilizii jalqaba irraa fakkeenyaaf do not jenneetoo wantoota fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf hin sobiin, hin hatiin, gowwaa hin ta'in, naman arrabsin. Yeroo baratamu yeroo baay'ee akkamitti jechoota kanneen ibsanna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Haala salphaadhaan ilaaluu dandeenya. Amma gara barumsa keenyaa dabaru. Tokkoffaan maal jedhaa? Don't lie. Hin sobiin. Don't lie. Don't kan jedhu do not kan jedhu san maal goonee finnee do not, don't jennee finnee jechuudha. Don't lie. Hin sobiin. Lie means sobuu jechuudha. Kanaafiyyuu don't lie yoo sin jedhe namni tokko hin sobin sin jechaa jiraa jechuudha. Ifaa miti? Don't lie. Hin sobin. Good. Amma immoo fakkeenya bira yoo dhaqnu don't lie to your parents. Fakkeenya tokkoffaa don't lie to your parents. Warra kee hin sobin. Warra kee hin sobin. Don't lie hin sobin to your parents. Warra kee hin sobin. Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. The second example is don't lie just to impress others. Don't lie just to impress others. Namoota kaawwan ofitti butuuf jettee hin sobin. Impress gochuuf, ajaa'ibsiisuuf ofitti butuuf jettee hin sobin jechuudha. Namoonni baay'een maal godhuu namoota ofitti butuuf of jaja garaagaraa yookaan ammoo wantoota garaagaraa agarsiisan impress gochuuf jechuudha. Don't lie hin sobin sobaan jechuudha. Namoota kaawwan ofitti butuuf jettee hin sobin. Don't lie just to impress others. Okay, the next one is don't talk hin haasa'in. Do not talk. Do not yoo jenne hin kan jettu agarsiisti amma laal. Wanta tokko hin godhin jechuudhaaf don't jenna. Don't. Don't talk hin haasa'in. Don't talk hin haasa'in jennaa jechuudha. Fakkeenya ilaallaa. Don't talk during the movie. Don't talk during the movie. Yeroo fiilmii hin haasa'in. Yeroo fiilmii ilaalaa jiraattan ta'uu danda'a fakkeenyaaf. Don't talk during the movie. Yeroo movie ilaallu kan ammoo yeroo fiilmii ilaallu hin haasa'inii kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaan irra jirtu immoo maal jettii? Don't talk when the teacher is explaining. Barsiisaan yookaan barsiisichi yeroo ibsa kennu hin haasa'in. Don't talk when the teacher is explaining. Barsiisichi yeroo ibsa kennu hin haasa'in. Okay, kan itti aanu immoo maal jennaa? Hin rafin mee nama tokkoon hin rafin jechuu barbaadan. Hin rafin jechuu barbaadan maal jechuu dandeessanii? Don't sleep. Don't sleep. Sleep jechuun rafuudha. Kanaafiyyuu don't sleep jechuu barbaadan hin rafin jechuudha. Fakkeenya ilaallume. Don't sleep in class. Don't sleep in class. Daree keessatti hin rafin. Daree keessatti hin rafin. Kan itti aantu immoo don't sleep too much during the day. Don't sleep too much during the day. Guyyaa baay'ee hin rafin. Guyyaa baay'ee hin rafin. Warroonni guyyaa baay'ee raftan. Don't sleep too much during the day. Don't sleep too much jechuun baay'ee jechuudha. During the day. Yeroo guyyaa kan jedhu agarsiisa. Kan itti aanu immoo gowwaa hin ta'in jechuu barbaadan amma fakkeenyaaf nama tokkoon hin gowwoomin yookaan gowwaa hin ta'in jechuu barbaadan. Don't be foolish. Don't be foolish. Gowwaa hin ta'in. Fakkeenya ilaallu amma. Don't be foolish with your money. Don't be foolish with your money. Qarshii kee irratti gowwaa hin ta'in. Don't be foolish with your money. Qarshii kee irratti gowwaa hin ta'inii jedha. Fakkeenya lammaffaarra jirtu immoo maal jettii? Don't be foolish. Think before you act. Gowwaa hin ta'in gochuu keetiin dura
yaadi. Think godhi jechuun yaadi jechuudha. Before you act gochuu keetiin wanta tokko raawwachuu keetiin dura jechuudha. Don't be foolish yoo jenne hin gowwoomin yookaan gowwaa hin ta'inii jechuudha. Qabadhaa yoo isinii galuu baate irra deddeebi'aa ilaalaa. Koomentiidhaanis na gaafadhaa akkaataa viidiyoo isaa yoo isinii galuu baate jechuudha. Inni biraa immoo hin hatin jechuun illee haaraa ta'uun ooltu warroonni haaraa isinitti taate barreeffachaa qabachaa na waliin deemaa jechuudha. Don't be still. Don't be still hin jedhamu asirratti. There is a mistake here. So sirreessee hin jira actually. Don't steal. Don't steal. Hin hatin. Don't steal. Example. Don't steal from shops. Suuqidhaa hin hatin. Yaa actually iddoo hundaa'uu hatuun qabdu. Don't steal. Hin hatin. Hin hatin kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Don't steal from shop. Suuqidhaa hin hatin. Fakkeenyi lammaffaarra jirtu immoo don't steal others people's idea. Don't steal other people's ideas. Yaadolee namoota biroo hin hatinii. Don't steal. Steal jechuun hatuudha bakka amma asirratti kan laaluu qabdan jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo selfish. Nama of jaalatu tokko wanta hundaa anaaf kan jedhu tokko. Jiranii namni akkanaa wanta hundaa anaaf barbaachisa, anaaf wayya kan jedhan jechuudha. Selfish warri ta'an. Don't be selfish. Of hin jaallatin. Of hin jaallatin. Don't be selfish, bro. Of hin jaallatin. So, example. Don't be selfish. Share with your friends. Don't be selfish. Share with your friends. Hiriyoota kee waliin qooddadhu. Of hin jaallatin. Of jaallachuu is not positive one. Positivii sanaa miti of jaallachuu kan jedhu jechuudha. Jechuun yoo of jaalatte fakkeenyaaf wanta gaarii ofii godhuu dandeessa. Garuu akka malee of jaallatte immoo wanta negatiivii ta'e isinitti fiduu danda'a jechuudha. So don't be selfish. Share with your friends. Akka malee of hin jaalatin hiriyoota kee waliin share godhi yookaan qoodi. Okay, fakkeenya itti aantu immoo don't be selfish. Think about others too. Don't be selfish. Think about others too. Waa'ee kaawwaniitis yaadi. Of hin jaallatin. Of jaalataa hin ta'in. Kaawwaniifis yaadi. Kan jedhudha jechuudha. Okay, egaa kan itti aanu immoo maal jedhaa namoota hin arrabsin. Nama hin arrabsin jechuudhaaf ammoo namoota hin arrabsin jechuudhaaf maal jennaa don't insult people. Arrabsuun insult gochuudha. Don't insult people. Namoota hin arrabsin. Don't insult people. Namoota hin arrabsin. Kanaafiyyuu asirratti akka laaltan kanan barbaade insult kan jettu arrabsuu. Let's see the example now. Don't insult people for their opinions. Yaada isaaniitiif jettee namoota hin arrabsin. Namoonni tokko tokko amma just for their opinion yaada isaaniiti jedhanii nama arrabsu. This is not good. Don't insult people for their opinions. Yaada isaaniitiif namoota hin arrabsin. Fakkeenyi itti aanu. Don't insult people based on their appearance. Appearance isaanii yookaan ammoo dhaabbata isaaniitirraa kaatee namoota hin arrabsin. Dhaabbata isaaniirraa kaatee namoota hin arrabsin. Don't insult people. So, asirratti amma maaliiwwan garagaraa laallee don't jennee phraseewwan yookaan gaaleewwan garagaraa laallee jirra. Fakkeenyawwan illee itti dabalnee laallee jirraa jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa warroonni haarawaa taatan barumsa baay'ee barbaachisoo ta'an chaanaalii kanarratti duraanis hojjetamanii jiranii keessa seentanii laaluu ni dandeessu. Ammas ammoo viidiyoo kana laayikii yoo gootan, koomentii yoo gootan, yuutuubiin iyyuu viidiyoo gadhiisamu gara keessan fiduun isaa hin oolu jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Onlaayiniidhaan barachuu barbaadan shaakaluu yoo barbaadan galmaa'uu ni dandeessanii. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a.